ture akkamitti of ta'u dhugaa dubbachuu akkamitti danda'a because dhugaan boka tokko irraa akka jedhe dhugaan ceekuu akkana nama dhooftuu jedhan waan akka qawwiitti iyyaa dhufti dhugaan hedduu ulfaatti hedduu lallabdi nama hagariin tartu soba kanatu mi'aayee jedha akka sukkaaraaf soogiddaa so addunyaa dhugaa jibbitoota biratti akkamitti dhugaa dubbattee akkamitti fudhatama argachuu dandeetta it's very complex wahi kala hedduudhaan mataa kee keessa wal keessa nanti dhufaa jira so mee yaadadhaan qabsoo kan akkamitti seene ka jedhu mee xiqqoo achirran jalqaba qabsoo kan ani actually maybe media dadaara dubbadhee jiraan dhageettan maltanii ani qabsoo kana gaafan itti seenu akkuma nama hedduu natti fakkaata waan addaallee natti hin fakkaatu waa lamaaf itti seenu tokko oromummaa fi tokko ammoo akka dubara akka dubara miidhaan gabrummaan otoo jirtu gabrummaa oromoo durse jechuudha akkuma namoota baay'ee jechuudha miidhaan dubaraa biyya keenya keessa dhiisaa biyya akkuma as jiru kana keessatti iyyuu miidhaa hedduutu jira sammuu gabrummaatiin ka jalaan bahuu hin dandeenye hidhamee walitti jira jechuudha so wanniin ani miidiyaa irratti jalqabas bahee fi waggaa 10 dura jechuudha qabsoo kana keessa jiru kee keessa haga of yaadadhu keessuma ture haga oromoo ta'uu baree konkoo jechuudha keessuman ture wannan itti bahee dubbadhee fi commenti keessa hin argu by the way commenti of jalaa cufee jedhee isinillee argaan jiru jechuudha because me otoo commenting keessa distract nan goone yaada kiyya dubbadhu waan jedhee fi page biraarra jira jechuun argu warna barreessaa jirtan so maali waan an sammuu kiyya keessa jiru waa'ee dhimma oromoos ta'e waa'ee dhimma dubartiis ta'e isteejii irraan dhabee jedhe barruurraa hin dhabee jedhe bakka itti haasa'amirraa hin dhabee jedhe laalee dhabee jennaaniin aniyyuu nin godha jedhee itti seena jechuudha barkummaaf 14 buka kiyya jalqabaa yeroo jalqabee namoonni hedduun warra beektan ijaaratan ta'a barkummaaf 14 durallee Facebook page zabana Facebookin uumame san zabana Facebookin ijoollee kolleejiif ture san zabana yeroo oromoon nama lakkoofsa quba harkaatiin jirtu san jechuudha maqaan keenya ka baafannee seenaa amina oromiyaadhaan baafannee jenne seenaa oromiyaa maalii because oromummaa tana of ijaaruuf oromummaa tana beeksisuuf jechuudha kaniin seenee jedhee fi achirratti dubbadhee of ta'uu yaalee of ta'ee garuu guyyaa adeemsa keessa of ilmi namaa of gataa deemna sometimes ilaalchi namaa jijjiiramee bakki namni namaa qabullee waan jijjiirameef bakka san fakkii san guutuu fi bakka namni nama kaa'e san guutuu fi otoo xaarru of dagannee jenna jechuudha because bakka namni nu qabu san wanna ganama manaan baasne dhiisneetiin wanna onnee keenya keessa ibidda onnee keenyaaf sammuu keenya keessa jiru dhiisneetiin sometimes abjuu namni nu kaa'e san faana otoo chees goonu lafti nutti dhiiti jechuudha wanneen kana dubbadhaa jiruuf illee kanee qabsoo kana kan jalqabee fi hadha akkamitti akka deemaa jiru walumaa galatti immoo the state of our politics the state of haalli oromoon keessa jirtu jechuudha qabsoo keenya waggaa 50 barkuma 60 dhumarraa kaasee jennee haga ammatti olaallee jennee mana 20 keessa jira karaa waggaa 60 deemaa jira qabsoo kan ilaallee bu'aa bahii maafi ol kaanii gad deebina yookiin ammoo boolla jalaallee dhufnellee jennee 70 irraa yoo fudhannee jennee eessa turree jijjiirama 70 irratti maaltu ta'ee jijjiirama 90 irratti maaltu ta'ee jijjiirama 18 irratti ammoo maal ta'e maaliifi qaccee yookiin geenneetiin of duuba deebineetiin kaffaltii guddaa 70 keessa kaffaltii guddaa kaffaltiin ilmaan oromoo qabsoo biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti kafalaa jiru waggaa 60 dabre kana keessatti kaffaltiin isaa furdataa deemti malee qal'ataa hin deemne yes gadaantummaa 70 keessa hin jira 90 keessa hin jira garuu laallee jennee maaliif qabsoo ta'e bira geenne maal is it
Is it power struggle? Rakkoo Oromoo rakkoo aangooti. San jechuun aangoonis wanti nu goon kun martinuu aangoo walitti hidhatee jira. Because gaafa dirree qabaannee aangoo qabaannee jenne gaafa san jijjiirama finnee jenna. Garuu ammoo aangoo yoo isin jedhu aangoo ana malee hin taatu. Ana malee beekaan hin jiru, ana malee kasi bulchuu hin jiru irratti wal fixee abbaan irree gubbaa irratti wal fixee ilmaan hiyyeessaa qabsoo kana keessa akka bu'aan arganne dhiigaa fi ru'iin fooniin itti kafalaa jirti. Kan hin jedhu akka naachi jedhe. Akkuma isin jedhe maaliif qabsoo tana keessa yogguun seenee qabsoo tana keessa akkan yaadu akkan garaa kiyya keessa ibidda garaa kiyya keessa jiru hin dhabee jedhe. Qabsoo kana keessatti ammallee namni na ergee mallaqa otoo hin ta'in akkuma isin jiru kiyya kana keessa jiru kiyya guutuu keessatti Oromoon ta'uun salphina tuffiidha. Ati intala bareedduu taatee maa Oromoo himatta? Ati intala beektu taatee maa waaqeffataa taata? Jechoota akkasaa jedhu kanatu karaa xurree beekumsa xiqqoo qabu kanaan xurree hanga beekuuni xurree yoo hiree jedhe tana duuba dhuftu haga an dhaalu kan akka dhaabe abbaan yookiin haati ilma daa'imman ofiitiif hawwiin jira maalidha? Rakkoo an keessa dabre kana keessa akka hin dabarre anaa ol haasii tartuu barbaadde. Haata abbaan martinuu sani. Atiin qabsaa'uun illee qabsoo kam irrattuu haa ta'u qabsoo karaa politikaa ta'e, qabsoo karaa amantii ta'e, qabsoo karaa qabeenyaa ta'e kan barbaadan nama ofiitii fi maatii ofiitii fi ijoollee ofiitii fi saba ofiitii kan barbaadanii rakkoo waan adda keessa darbe tana ilmaan warri keenya akka hin dabarre jechuudha. Qabsoo kanallee kan itti seeneef annam tokkotti akka tolu dubbadhee jedhee kan itti seenee jedhee fi tuffii uummanni keenya tuffatame Oromoo ta'uu, waaqeffataa ta'uu, dubara ta'uu waa sadii sometimes afrillee hin jira gandumaa illee hin jirti. Salphinaan keessa deemsan akka hin dabarree genereeshinii dhufu ammoo itti haa dhagahamu nama haa ta'ani. Because addunyaan ani itti guddadhe ta biyyi keenyas ta'e biyya alaas waa garii sii kenniti akkas ta'ii siin jetti sii galee akkanatti baaksii sii godhanii asinillee achi hin bahini asuma keessaan akkuma fardaa deemii siin jetti. Akka dubaraatitti illee walaaddeetti keessattuu akka dubaraa rakkoon dubaraa extremely guddaadha. Garuu hoo gabrummaa dubaraa kana waan liqimsinee jirruuf nutti hin dhagahamu. Wanti nutti dhagahamu beektani kan liqimsuu dhabnee yookiin ammoo kokkee kana keessatti kan rakkate kanatu namatti dhagahamee jira. Because gadi hin tarree olillee hin baane. Kan dubartii ammoo waan gadi taree jiruuf gadi taree akka ol hin baane dhiiraa ol ammoo ka qabsaa'etti godhu dubartiidha. Sirna gabroonfataa addunyaa irra jiru kana irratti akkasiin kun hin jijjiiramne ka godhu dubartiidha. Kana dubartii oli dubartii tuffatu hin jiru. Miidhamiinsa dubartii ka dubartii ol beekullee jira hin jiru. Of ta'anii yaaduun iyyuu dubartii keessatti biyya kanas ta'e biyya keenyatti biyya nama jiru kanatti waggaa 50 booda waa'ee Roe versus Wade akka duuba deebisanii quba qabdan natti fakkaata. Wal keessa makee dubbadhaa jira because kunniin martuu walitti hidhatama qaba. Eessaa walitti hidhatama qaba? Of ta'uu irratti jechuudha. Mee of ta'uu irratti hadda nan dubbadhaa. Qabxii kaawwan illee qabxii hedduun qaba. Ka komantii keessanii illee nan deebisa isiniin jedhee jira. Akkasumas immoo waa'ee maybe haala special envoying biyya deemee kafaa of abaa wajjin suura ka'ee achi duraan wajjin laasofne jira. Maybe isaan illee itti deebi'ee jira. Maybeedha. Because hedduu bal'aadha. Hadda yaada yeroo dheeraan boodatti akkamitti of ta'uu kana irratti dubbadhaa kan hin jedhu waan barbaadeen dhufeef sosa irratti gadi qabeen dubbadhaa jechuu barbaadeetiin. So duka dubartiitti ta'uu deebi'ee jedhe. Qabsoo dubartummaa kana keessatti gammadu wannuma goonu nyaata ta'e waa gurguratti ta'e jaalalatti ta'e gammaduuni daangaa dubartii fi daangatu jira. Akkaataan dubartiin gammachuusa itti ibsattu daangaa santu jira. Daangaa san keessa yoo ati baate ati waan biraa maqaan sitti bahee jira. Garuu daangaa dhiiraatii fi gammachuu san keessa daangaan ni jira. Hin jiru. Haala dhiirri jiraatu irratti wayaa inni dhiirri dhufatu irratti daangaan ni jira. Hin jiru.
umurii dhiiraa irratti qabeenya dhiiraa irratti daangaan ni jira hin jiru. Daangaan martinuu ka ijaaramee jedhe ka daangaan clearly beekamee jedhu daangaa dubartii irratti daangaa sana immoo dheeksisuu irratti walumaa galatti nyaatallee qabatee even gaafa du'iinsaallee qabateetiin daangaa dubartii irratti is clear daangaa kana keessa jirta daangaa kana ala baatee jirte kan daangaa kana keessa maa baatee sirraasu first line irratti dubartiidha. Qabsoo Oromoo kana keessatti iddoo laallee jenne duratti qaccee tuqeen jedhe 70 keessas 90 keessas 18 keessas an akka nam tokkootitti namni beekaan jedhamti namni gowwaani qabatee wannuma isa wajjin kadu beekaan ammoo of duuba galee xiinxalee karee ka hin beekne hadda baree because akkuma umriin nutti eda'amu akkuma waa dubbisnu akkuma nama barruuni sammuun nu bal'ataa deemna. Waan hadda beeku tokkaa kudhanii haddaa beekee silaanas hin jiru. Akkama maakni jedhee qalbiin galgalaa hunni ganamaa jedhan sanas ni galee waan hadda beeku kan tokkaa kudhan dura waggaa 5 dura beekee jedhee gocha hin godhuu jijjiira gara jechuu barbaadeetiin. So qabsoo Oromoo tana keessatti lallabuu qofatu hin ta'initti ati hedduun keessaniin beektan natti fakkaatee namni ergeen otoo hin ta'in akkuma jedhaa ture ofii kiyyaa fedhee qabsoo kana keessatti sa'a 24 waan biraan dalagu waan biraa ijoolleen an guddisaa jiru qabsoo kana irra dalagaa jechuudha. Hedduu ammoo itti gammadaa namni naafaa gadduu jiru keetti deebi'ee kana akka jettaniif miti fedheetiitti seenee jedhee biyyi dimokiraasii keessa jira nama immoo mirga isaallee beeku nama immoo addunyaan tun society addunyaan tun jedhu society hangami daangaa keessa kana galchitu daangaa sanii ala immoo ta'uun immoo kaayyoo kiyya akka ta'e akkasiinillee beektanii beektiin gin dubbadha natti fakkaate. Garii Oromoo rakkoo kana keessa jiratti hamaan dubbadhuuf malee beekaara dabre waa hedduu beekaara dabre jedhe garuu sun sirriidha jedhee namni ilmi namaa waan itti fakkaatu waan itti amanii dubbatuu qaba. Yeroo iftoominaa irra jirra yeroo keessi kennutu gammachuun qabaatiin ilkaan fakkeessinu miti. Yeroo sana akkasitti kanas nu geessee jedhe kanamummaa nu baaseetiin gongaa qullaa taate jettu akkas jedhe gongaa qullaa nu deemsise kan godhe kan waan ta'eef jechuudha. So qabsoo kana keessatti ilaalee yoo jedhu akka nama really carraa ta'eetiin Oromoo bakka bu'ee bakka hedduun naqee kuni carraadha malee humna kiyyaan beekamsa kiyyaan jedheellee nama carramaatti galee wanneen hedduu na gammachiisu because waan sanii ol jaaladhu hin qabu waan sanii ol jiraadha wannummaan an jiraadhaa jiruuf iyyuu san irratti so kan naa ta'e jechuun I'm very happy. So laalee garuuf duuba laaleen jedhee maaliif qabsoon keenya akkuma fincaan gaalaa galma gahuu dhabdee. I continue. I'm a little baby, but I'm still contemplating because of the only but it's still a challenge for me. That's the truth. And you can fade it if you come on commenting here. I think a little and get a little bit aged. You got to put children that you got it, but children that you got but is because you want to come had off to again Naman Dever too. I committee so get that so corrected Dane maybe to go. Injiraanti akkama dawaan beektaa namatti guddisanii jedhan doosi isaan nama ajjeesee jira onnee dhoosa dhiiga hidda dhoosee jira so dawaa akkasii suutaan akka galu barbaadee jechuudha. So waa hedduun argee waa hedduu adeemsa keenya irratti jijjiiruu karaa akka jirullee jira jechuudha.